Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Arri kibxata baatiin eebila bultiin 13 bara 2021 hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu attam jirtu. Kan nagaasan fuudhana xiiqii dhugaasaati. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ammoo tarkaanfii boonsaa waraana bilisummaa Oromoo woobootiin abbaa dinagdee Iizii Lixaa mootummaa Koloneel Abiyyi Kata'ee Koloneel Darajjee Seef jedhamu irratti tarkaanfii aleellaa fudhatamee du'aan adabamuu fi haala waliigalaa Oromoon lixa Oromiyaa keessa jiran irratti odeessa guutuu argannee fi tarkaanfii boonsaa waraana bilisummaa Oromoo woobootiin konyaa Salaalee keessatti tibba kana deddeebi'ee fudhatamaa jiru. Akkasumas haala waliigalaa hawaasni Oromoo konyaa Salaaleedhaa keessa jiru irratti odeessa guutuu Oromoota lamarraa arganneetu isiniif dhiyaata. Kanattis dabalataan akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Waraanni bilisummaa Oromoo wooboon lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kan inni aarsaa godhaa jiru biyya Oromiyaa walaboomsuuf moo impaayera Itiyoophiyaa dimokiraatessuuf? Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoof hawaasni Oromoo bal'aan barootaa fi dhiiga isaa kan inni dhangalaasaa ture biyya isaa Oromiyaa walaboomfatuuf moo impaayera Itiyoophiyaa dimokiraatessuuf? Impaayeroo addunyaa irratti dimokiraatoftee beektii gaaffiilee jedhaniif yaadota akka kaasuudhaan marii keessummoota keenya waliin tolfannees sagantaa kana keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan hagamaa kurfii keenyaatti ammas nu faana haa ta'uuf isan hawwataa. Dursa yaadaaf odeessa Oromticha konyaa Salaalee irraa arganne san dhageessisuun saganticha saaqan itti dhiyaadha. Dhiyeenya kan akka dhaga'amutti konyaa Salaalee keessatti waraanni bilisummaa Oromoo baadiyyaa irraa yoo garuma magaalaatti ol hiixatee tarkaanfiilee boonsaa fudhataa akka jiru kaambiilee humna poolisii humna addaa Oromiyaa jedhaman kanaa akka inni mancaase buufata filannoolee akka inni gubee lollis immoo jabaatee itti fufee akka jirutu hima guyyaa lamaan kana mee kanarraa marii keenya aanfanna maaltu jira konyaa Salaalee keessa? Konyaa Salaalee keessa kaleessa malee deengada gaafa guyyaa lamaanitti fakkaata akka lakkoofsa biyya kanaatitti aanaa kuyyuu ganda darrootaa keessaa iddoo kaampii waraana poolisii Oromiyaa qabatee jiru haleelee dhuunfateera. Humni filannoo hunda qabateera. Tarkaanfii gurguddaa fudhateera. Gara warra humna addaa ofiin jedhan kana baay'ee isaanii rukkutee meeshaa baay'ees booji'eera. Amma yeroo kanatti baay'ee waan fuuldura dhaabbachaa jiranii miti. Baay'ee sodaataniiru. Kaleessa odeeffannoo qabnuun oraalii lama raayyaa ittisa biyyaa gadi akka fideetti. Garuu homaa gochuu akka hin dandeenyetti jarris dhufanii tooni amma fiichee qubatanii jiran oraalii lama gadi fidanii kaleessa. Kanatu jira oboon qabateera kaampiin mana iddoon buufata isaanii iddoon buufata filannoo baay'een isaanii sodaa jala jiru amma dheeffanii deemaniiru. Gaarii dhagaa tarkaanfilee boonsoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa amma konyaa Salaaleetti lixa Shaggariitti akkasumas konyaalee Wallaggaa afuran kana keessatti fudhataa jiru gaarii ta'uun isaanii akkuma jirutti ta'ee humni amma gara lixaatti gara Salaaleetti gara Shawaa lixaatti bobba'ee kun humna raayyaa ittisa biyyaatu keessa jira poolisii humna addaa Oromiyaa jedhamtu kanuma turte irratti humna dabalataatu ergame raayyaa ittisaatu jira keessumaa
humna mootummaa Eertiraadhaa kana dabalataniit kan isaan hawaasa Oromoos mancaasaadha jiranii, qabeenya Oromoos barbadeessaa jiranii. Lola kanaafis ammoo adda durummaadhaan akka maandisa waraanaatti warri deemaa jiranii jaarolii waraana warra Eertiraa kanas jedhama. Mee kanarraatii nu himaa erga warri kun dhufanii as wanti jijjiiramni ta'e jira? Dhugaadha. Waraana Eertiraa bichaa miti liyyuu hayilee naannoo Amaaraa, milishaa naannoo Amaaraa shiftaa jiran bosona ture naannoo Amaaraatti fidanii wayaa raayyaa ittisa biyyaatti uwwisanii waraana Eertiraa hundumaa fidanii lola galaa jiranii lola bananiiru lola cimaa lola gurguddaatu deemaa jira. Garuu immoo of kaluu hin dandeenye dhugaa jiru dubbachuudhaa fi amma ta'e wareegamni kaffalamaa wareegamni yoo kaffalamallee injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo galmeessaa jiru injifannoo baay'ee gurguddaa meeshaa gurguddaa booji'aati lafa bal'ifachaati hamilee guddaadhaan kan deemaa jiraniif naannoon Oromiyaa akka Shawaa Kaabatetti Hidhaboo Abootee Dagan aanaan Kuyyuu warra Jaarsoo aanaa Yaayyaa Gullallee meeshaa humna guddaadha milishaadha jedhanii meeshaa itti hidhanii wayaa xuwwisanii footoo kaasaniiru milishaan kunis immoo waan achi seenetooni garaa wajjin laluu miti koo danda'e daandii argisiisu ta'uu danda'a. Malee wanni godhamu wanni hojjetamaa jiru wanni baay'ee gurguddaa waan baay'ee gurguddaa ta'etu hojjetamaa jira. Isaanis humna itti dabalataniiru waraanni bilisummaa Oromootis immoo humna cimsatee socho'aa jiraadha. Nuyi amma arginutti bal'ifachaatuma jira duubatti hin deebine isaan fidaniif isaan waamanis waraanni bilisummaa Oromoo wanna duubatti deebi'e tokko iyyuu hin qabu. Duubatti hin deebine bal'ifachaa jiraadha. Waan beeknutti. Bareedaadha gaa amma waraanni bilisummaa Oromoo boonni lubbuusaa jijjiirraa hin qabne Oromoof Oromiyaaf kenneetu gaa falmaatti jira. Hawaasni Oromoos ammoo waraana bilisummaa Oromoo waliin naannoo waraanni bilisummaa Oromoo boon socho'utti aarsaa lubbuu fi qaamaadhaa kenneetu gaa waraana isaa jabeessee waraana isaa waliin aarsaa qabsoon gaafatu hundumaas kafalaadha jira. Warri kun jechuun koo mootummaan nafxanyaa humnanni amma kan bobbaase kun kan ijibbaataati isa yeroo maa'iitiif Oromoof Oromiyaa cabsanii of jala tursuu yookaan bara kolonii isaanii dheereffatuu yookaan ammoo impaayera Itiyoophiyaa isa dhumaati. Filannoo lamatu jira jedhama gaa yookaan Oromoof yeroo itti bari'uudha yookaan ammoo yeroo itti impaayera Itiyoophiyaa deebitee Oromoo irratti olaantummaa ishee mul'isuudhaaf lafaa kaateedha jedhama. Kanaafi maal godhuu qaba silaamee Oromoon akka waliigalaatti maaltu fala Oromoof Oromiyaatiif Oromoon attamitti waliis dirmatuu qaba laatamessa kanarratti yaada keessan bal'isaan nuu kennaa. Oromoon akkuma kanaan dura cichee qabsaa'aa jirutti itti makamee qeerroo leenjisee toonni waraana itti galchuudha. Wanni biraa furmaanni argamu hin jiru. Furmaanni argamuu danda'u qeerroo fi cimsanii waraana bilisummaa Oromoo kana cimsanii hojjechuudha. Warri amma reessu dhufaa jiru kun baay'een isaanii karaan beekanii lafan beekanii kallattiin taane argisiisuu akka tarkaanfiin gurguddaan irratti fudhatamuu danda'u. Hanuuru faanutti dhufe kana waan akkasii hojjechuudha kan qabu uummanni keenya. Malee sodaatee toonni deebi'ee amma yeroodhaaf isaan bakka duudhaaf otoo wixxifatin calliseen du'u namni kanaafii jarri amma nafseen qoonqoo bira isaan ga'ee hagi walloo bira boqoo bira isaan ga'ee ol dhufee hidhii bira lubbuun isaan ga'eeti kana ofirraa obbaasuuf obbaraaruuf kan amma wixxifachaa jiru mootummaan jecha. Kanaafiyyuu uummanni keenya gochuu kan qabu sodaachuu qabu akkuma kana dura dhokatee akkuma kana dura ciniinnatee waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa ture jabeessee deeggaruu qaba fuulduratti deemuu qaba tokkummaa isaa kan durii caala cimsuu qaba diina gurmaa'ee alaalutti dhufe kan ammoo kallattiin taane kennuu fi kallattiin taane agarsiisuu akka tarkaanfiin irratti fudhatamu gochuu waan babbareedatu hojjetamaa jira ammallee kanumatu hojjetamaa. Uummanni keenya kana cimsee itti fufuu kan qabu malee sodaatee waan amma mootummaan olii gadi wixxifatuuf waan amma mootummaan ija baasu du'uuf deemu namni du'u ija baasu. Kan ija baasu kana waan jiru se'uun qabu uummanni keenya. Kufuu yeroon kun uummata Oromootiif yeroo murteessaa baay'ee murteessaa kan jiraachuu yookaan dhabamuu ta'edha yeroon kun. Kanaafiyyuu yeroo uummanni Oromoo maal gochuu qaba tarkaanfii barbaachisaa ta'e waan danda'uun. Humna kana humna diida nutti dhufe kana shiftaa naannoo Amaaratiin nutti duule waraana Eertiraarraa nutti duule kana cabsuudha uummanni keenya kan qabu fuuldura dhaabbatee yeroon itti Oromoo fi Oromummaa tiksan yeroon isaa amma uummanni keenya amma cabnaani ammas immoo yeroo dheeraa nutti fudhata ka'uudhaaf. Kanaafiyyuu qote bulaa keenyas haa ta'u beekaa keenyas haa ta'u daldalaa keenyas haa ta'u namni kamiyyuu yeroo kanatti dhaabbachuu kan qabu waraana bilisummaa Oromoo cimsuu jabeessuu meeshaa dhiyeessuu fi hidhannoo dhiyeessuu fi rasaasa dhiyeessuu fi
Wanni guddaan kana rasaasa irratti xiyyeeffannoo godhanii meeshaa garanaa garas akka sochoone warri mootummaa kan hojjechaa jira. Kana dhoksanii geessuu fi wanni godhamu. Kanaafiyyuu uummanni keenya jabaatee yeroo itti obbaasu, yeroo itti Oromiyaan diigamuu itti baraaru, yeroon isaa ammaa uummanni keenya wal dhaggeeffachuu qaba, cimee dhaabbachuu qaba. Kana kan gochuu qabu uummanni keenya akka uummataatti. Oromoon filachuu kan qabu yookaan badu yookaan immoo obbaraaru yeroon isaa ammaa jechaadha. Baduu namni filatu hin jiru, obbaraaruun barbaachisaadha. Kanaafiyyuu yeroo kanatti qaama hawaasa tokko keessa qaama jechuun jira. Hawaasni tokko kan jijjiirama moru. Gareen tokko kan jijjiirama barbaadu, taa'ee jijjiirama barbaadu. Gareen tokko immoo kan qaama jijjiiramaa ta'u. Amma nuyi baay'isuu kan qabnu qaama jijjiiramaa. Namni akka qaama jijjiiramaa ta'u ofirratti harkaan fudhatee qaama jijjiiramaa ta'uu akka qabu kana kan hojjetu uummanni keenya. Uummanni keenya ofii isaatii qaama jijjiiramaa ta'uu qaba. Warra jijjiirama mormu of keessa balleessuu qaba. Taa'ee jijjiirama eeggachuu qabu. Jijjiirama taa'ee eeggachuu qabu. Qaama jijjiiramaa ta'uu qaba jedheen kan yaadu uummata keenya. Ayyeegaa ulfaadhaa amma bakka sochiin waraana bilisummaa Oromoodhaa obootti jabaate kanneen akka Konyaalee Wallaggaa Furaniifaa, godina Shawaa Lixaafaa, godina Shawaa Kaabaa gara Konyaa Salaalee kanaa, Kibba Oromiyaa Konya Booranaadhaa, Gujiidhaa, akkasumas ammoo Konyaalee akkas Kibba Bahaa Shaggarfaa kana lafa waraanni bilisummaa Oromoo oboon jabaatee jiru. Hawaasni keenya oboo jabeessuu ofiisaafis tarkaanfiilee barbaachisoo fudhatuudhaan qaama jijjiiramaa ta'uu danda'a. Qabxiilee isin kaaftan qabu. Biraanis jira. Fakkeenyaaf bakka sochiin waraana bilisummaa Oromoo baay'ee keessatti jabaa hin taanee fi humni diinaadhaa jabaa ta'ee ammoo dhiyeenya kana humni waraanaas poolisaas naannoolee inni gadhiisee gara lixaa fi lixa shaggaritti gara salaalitti godaanee jirutu jira. Fakkeenyaaf akka Bahaa Oromiyaa fa'aarraa waraanni akkuma waliigalaattuu ka'ee poolisiin humna addaa Oromiyaadhaan sunis kaateetu gara lixaatti bobbaateeti jirti. Iddoo kanatti sila hawaasni Oromoo maal gochuu qaba? Amma caasaalee mootummaa kana akka kanaan dura gara Konyaa Salaalee fa'aatti, lixa Shaggar fa'aatti, lixa Oromiyaa Konyaalee Wallaggaa fa'aa afuran kanatti ta'aa ture. Caasaa mootummaa diiguu, waajjira mootummaa cabsuu, saamuu, meeshaa waraanaa fudhatanii gara obootti makamuu akkas fa'aa kana yoo godhani wal gargaaruun ta'uu hin danda'u. Laata dabalee immoo qaama jijjiiramaas bifa kanaan ta'uun hin danda'amu. Laamee isin attamitti nu gorsitu akka maanguddoo Oromootti? Nuyi hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo kun warra fageessee arguu danda'u. Warra fageessee arguu danda'u. Gaafa diyaaspooraan alaa dhuftee nu dogoggorsitu laatti ni kannu, meeshaa ni kannu. Garuu nu cabsu warri kun sirna durii sana nutti deebisu jedhanii warra fageessanii yaaduu danda'u. Kan hoogganaa cimaa qabaachuu baruu qaba uummanni Oromoo. Hoogganaa cimaa kana immoo tifachuu qaba. Hoogganaa cimaa kana fidee gara injifannootti geessuu qaba. Gaafa Wallaggaa fi Gujii irratti lolli ta'u Shawaan ciisaa ture. Iluggaa Boora ciisaa ture. Jimmi ciisaa ture. Arsiin ciisaa ture. Harargeen ciisaa ture. Ammas wanni ta'uudhaaf deemu maal? Gaafa bakka itti waraanni bilisummaa Oromoo hunda godhate kana caasudha deemu gara biraa dhuunfachuu danda'uu qaba uummanni keenya. Gara biraa dhuunfatee mootummaa dhuunfatee meeshaa harka ofii, hidhannoo harka ofii galchuu qaba. Akka mootummaan gara dhaba. Aana hundatti aana Oromoo socho'uu qaba. Walirratti ilaaluu qabu. Walirratti ilaalee boqonnaa kennuuf hin qabu. Mootummaa kana dafee cabsee waan ta'uu qabu naannoo dhabni hundinuu qe'ee isaa dhuunfachuu qaba. Dirqama deemitoonni Wallagga deemi lolii jechuun hin qabu. Namni Harargee qe'ee isaa araddaa isaa bilisoomsuu qaba. Callisee taa'uu qaba. Lolli kun lola Wallaggaa yookaan immoo lola Salaalee yookaan immoo lola Shawaa ta'uu miti. Lolli kun yookaan immoo lola Gujiitti ta'uu miti kun. Lolli kun lola Oromoo fi Oromiyaa irratti ta'uu waan ta'eef. Amma wantoota qabu naannoo fi qe'ee fi bilisoomsuu qaba. Hooggantoota cimoo qaba. Hooggantoonni bilisummaa Oromoo eenyumaa ol fageessanii warra yaadanii isaan akka hiriiree injifannoo baasuu qaba uummata kanaa. Bilisummaa argachuu qaba. Callisnee teenyee dabareen uumuu qabnu. Amma dabaree eeggachuudha kan ta'ee jiru. Kanaafiyyuu Harargeenis ka'uu qaba. Iluggaa Booraanis ka'uu qaba. Jimmis ka'uu qaba. Arsiin ka'uu qaba. Walirratti ilaaluu qabu uummanni keenya. Kanaafiyyuu kaanee haa dubbannu. Kaanee haa falmannu. Harka walaa qabannu. Kana kanneen ani jedhu akka nama tokkootti. Ulfaadhaa yeroo hundayyuu qabxii kaasuu qabnu qabxii irraanfatamuu hin qabne tokko kaaseen gama koon xumuraa qabxii kana wallaaluuf wallaalchifamuutu hawaasni Oromoo bara baraan akka inni yeroo qabsaa'ee aarsaa baasee jiru deebi'ee akka
galmi qabsoosaas gufatu aarsaa dabalataas akka inni baasu taasifama akkuma isin amma diyaaspooraan dhufee hawaasa Oromoo burjaajesse jettan har'allee sanaaf qophiitti waan jiran horii fakkaatan baay'eetu jira. Kanaaf galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Ooboon maal argamsiisuuf qabsaa'aa jira? Isinoo har'a ooboo waliin taatanii maal argamsiisuuf aarsaa baasaa jirtu? Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa isa jedhu irratti har'as yaada keessan akkuma kanaan duraanuu qoodaatii haa xumurru. Kana duras jedhee bara irra deddeebinee dubbanne uummanni keenya kaayyoo jala malee deemuu kan qabu nama jala deemuu qabu. Dhugaadha. Oppidoon duraan ergamtuutu har'a immoo hirkattu. Kaleessa ergamtuudha har'a hirkattu. Namatti hirkatte. Kalee ergamtuu turte. Jijjiiramni jirattee tolee afaan jijjiiramaa nutti haasaa turte. Isa dhaga'uu qabu uummanni keenya. Kaleessa beektonni Oromoo taa'anii rakkoon Oromoo irra ga'u kana. Kanaafiyyuu kana jedhanii adda baasanii qoratanii adda baasanii ka'umsi qabsoo bilisummaa Oromooti. Humni qabsoo bilisummaa Oromooti jedhanii eessa ka'umsi qabsoo bilisummaa Oromoo gabrummaa facciisuu loluu ofirraa cabsuu cabsanii uummata walaga biyya walaga hundeessu nama kana dubbatu deeggaru uummanni keenya kan qabu malee biyya silaa deeggamuuf deemu biyya sabaaf sablammii biyya kanaa cunqursite biyya dhiigan ijaaramte diimokiraatessinaan wanni dhiigan ijaarame akkamiin diimokiraata dhiigani kan hojjetame. Kanaafiyyuu kanaan uummanni keenya ilaaluu kan qabu. Uummanni keenya biyya mataasaa hundeeffatee Rippaabilikii of Oromiyaa biyya isaa kana hundeeffatee keessa jiraachuuf kanaaf qabsaa'uu qaba. Malee namni tokko yookaan immoo gareen tokko murni tokko dhaqee afaan Oromoo waan dubbatuu fi biyya Itoophiyaa kana diimokiraatessinee wajjin jiraannaa jiran kun hin danda'amu. Oromoon bara jireenya isaa dhiiga jiraachuun dhaabachuu qaba. Adaamni ollaa gamtaa ta'uudha. Intaayira kana diimokiraatessina jechuun warra yoomiyyuu walitti araaramuu hin dandeenye. Warra walqixxummaan beekne walqixxummaan salphina isaanitti fakkaatu wajjin warra yeroo hundumaa olaantummaa haa wajjin akkamitti biyya kana gara diimokiraatiitti deemu. Kanaaf namni keenya waan baarotuu isaa itti du'e, waan magarsaa bariisaan itti du'an, waan jaalladhasaa itti du'an, waan Taaddasaa Birruufaa Elemoo Qilxuufaan itti du'an kan galmaan ga'uuf qabsaa'uu qaba. Oromoo dammaqee, Oromoodhaan dammaqee hindaane namni walabummaadhaaf qabsaa'aa kan jiru dhagahi hooggantoota kee dhagahi hin dogoggorini jala deemtota laaltee hin dogoggorini bilisummaa filadhu biyya mataatii hundeeffadhu nama kaayyoo kana qabatee deemu jabeeffadhu dhaleedhaan jedhu. Kan amma dhageessan kun odeessa guutuu Oromticha Konyaa Salaalee irraa argannee san dhageessifnedha. Ammoo kan asaanu haala Oromoonni Konyaalee lixa Oromiyaa keessa jiranii fi tarkaanfiilee boonsoo dhiyeenya kana waraana bilisummaa Oromootiin lixa Oromiyaa keessatti loltoota diinaa irratti fudhatamaa jiru qoratuuf gara lixa Oromiyaatti bilbilee waan odeeffanne isiniif dhiyeessina. Nu faana tura. Miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaadhaa Konyaa Wallagga ba'aa nageenya keef jecha honati irraa dubbataa jirtu magaalaatti irraa dubbataa jirtu kan ibsuun hin barbaachifne akkuma liinu quba qabnu humnoonni mootummaa koleeffataa Impaayera Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa poolisii humna addaa poolisii Oromiyaa jedhamanii akkasumas poolisa federaalaa milishoota naannoo Amaaraa akkasumas liyyuu aayiliin naannoo Amaaraa guddaan gara lixaatti bobba'uun egaa torbee tokko ol lakkoofsiseera. Akkuma bobba'aniin ammoo miseensota isaanii osoo hin ta'in ajajoonni isaanii hooggantoonni isaanii hoogganni yookaan ajajaan poolisii federaalaadhaa humna qabsaa'ota Oromoon yookaan waraana bilisummaa Oromoo akkasumas abbaa torbeen tarkaanfii irratti fudhatamee du'eera. Ooppeeteriin reediyoo quunnamtiidhaa oboodhaan dhuunfatameera. Akkasumas ammoo hoogganaan liyyuu aayilii naannoo Amaaraadhaas ajjeefameera. Har'a immoo kan dhaga'amu abbaa dinagdeedhaa diizii lixaa ka ta'ee Koloneel Darajjee Seefee ka jedhamu waraana bilisummaa Oromoo woobootiin tarkaanfii irratti fudhatame ajjeefameera ka jedhamu. Egaa akka waliigalaatti humnoota kana hoogganee kan gama sanatti bobba'ee namoota 5 ta'uu isaaniiti. 5 keessaa namoonni 4 dhuunfatamuu isaaniiti. Isa irraa kana maal quba qabda? Dubbiin kun dhugaadhaa? Haalli lixa Oromiyaa maal fakkaata? Mee kana irratti yaada kee bal'isii uummata Oromoof qoodi. Godinaalee lixa Oromiyaa keessatti tarkaanfilee gurguddaa waraana bilisummaa Oromoodhaaf fudhachaa jira. Injifannoo guddaatu galmaa'aa jira. Torban kana egaa akkuma uummanni Oromoo bal'aan quba qabu injifannoo boonsaatu galmaa'aa jira. Lola uummata Oromoo irratti kallattii hedduutiin labsamee jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo gootummaadhaan dura dhaabbatee lukkuulee diinaa ilmaan Oromoo iraarsuudhaaf bobba'an irratti tarkaanfii guddaatu fudhachaa jira. Egaa akkuma beekamu torban darbe keessa uummanni Oromoo akkuma quba qabu tarkaanfiin kun sooshaal miidiyaa fi kallattii adda addaatiin gabaafamaa ture.
injifannoo guddaatu galmaa'ee ture. Ajajoota olaanoo waraana mootummaa nafxanyaa irratti injifannoo guddaatu fudhatamaa jira. Naqamtee qofaa qofaan diinaalee lixa Oromiyaa hedduu keessatti ajajoonni ajjeefamaatuma jiru. Egaa tarkaanfiin kun kan fudhatamaa jiru qeerroo bilisummaa Oromoo Abbaa Torbee jedhamuun humna jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromootti ijaaramee fi waraana bilisummaa Oromootiin fudhatamaa jira. Ajajoota waraanaa qofaa osoo hin taane miseensa waraanaa hedduu fudhumaa jira. Egaa akkuma uummanni Oromoo irraa quba qabu yeroo ammaa kana lixa Oromiyaa irratti bobbaafamee kan jiru raayyaa ittisa biyyaa addaa Oromiyaa qofaa osoo hin taane waraana Eertiraatu dhufee uummata Oromootii lolaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo lolaa jira. Sana qofaa osoo hin taane waraana humna addaa naannoo Amaaraatu daangaa Amaaraa keessaa bahee daangaa Oromiyaa keessatti waraana uummanni Oromoo hidhachiifate. Waraana uummanni Oromoo sabbata isaa hiikee ilmaasaa itti leenjisee akka inni mirga isaa tiktuu fi hidhachiifate lolaati jira. Ilmaan Oromoo lolaa jira. Kaayyoo fi akeekni isaanii uummata Oromoo kana qabsanii of jalatti hambisuudhaaf sirna Minilikii kan uummata Oromoo bitaa turan sirna sana uummata Oromoo irratti ibsanii eenyummaa Oromummaa mancaasuuf wanna uummata Oromoo irratti xiyyeeffate lolli amma kallattii hedduu Oromoo irratti bobbaafamaa jiru. Egaa wanna uummata Oromoo irratti xiyyeeffatee eenyummaa Oromoo mancaasuudhaaf adeemaa jiru kana lafa Oromoo saamuudhaaf wanna adeemaa jiru kana waraana bilisummaa Oromoo wanna kana dura dhaabbatee qolachaati jira. Uummata Oromoo irraa uummanni Oromoo quba qabatee yaada. Naqamtee lixa Oromiyaa bakkoota adda addaa irratti tarkaanfii gurguddaatu fudhatamaa jira. Injifannoo gurguddaa adda addaatu galmaa'aa jira jechuudha. Yeroo ammaa waraana uummata Oromoo loluudhaaf uummata Oromoo irratti filattee hedduutiin bobbaafame irratti jechuudha. Hayyeegaa ulfaadhu Wooboon bakkayyuutu tarkaanfii fudhataa jiraatuunsaa beekamaadha. Akka waliigalaattuu miidhaalee konyaa Wallagga Ba'aa, Hona Eebantuu, Aroo Limmuu, Giddaa Ayyaanaa fi iddoo akkasitti fudhatamaa jiran maal quba qabda? Hawaasni Oromoo akka guutuu Oromiyaatti attamitti tolii dalmatuu qaba? Fakkeenyaaf humni guddaan yeroo gara lixa Oromiyaatti bobba'ee jiru, godina Shawaa lixaatti bobba'ee jiru kana. Humni kun kan inni bobba'e Ba'a Oromiyaa irraas kan bobba'etu jira. Kibba Ba'a Oromiyaa Arsii Baalee irraas kan bobba'etu jira. Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoodhaa Ba'a Oromiyaa Kibba Ba'a Oromiyaadhaa iddoo humni waraanaa guddaan hin jirre maal godhuu qabu? Silaa caasaa mootummaa diiguu dhuunfatu waan akkasii kun silaa itti deemamuu hin qabu? Maal gochaa jirtu? Yaada attamiinuu qoodda? Egaa wanni kun dhimma murteessaadha. Qeerroo bilisummaa Oromoo akka qeerroo bilisummaa Oromootti akeeka sirna nafxanyaa irratti xiyyeeffatee eenyummaa balleessuuf deemu kana dura dhaabbachuu isa barbaachisaa. Waraanni bilisummaa Oromoolee wanna kana gama adda addaatiin dura dhaabbachaa jira. Uummanni Oromoolee argaatii jira. Egaa yeroo ammaa kana wanni waraanni bilisummaa Oromoo gama waraana akka waraanaatti gochaa jiru uummanni Oromoo akkuma irraa quba qabu lola hedduu hadhaa gaggeessaa jira. Dura dhaabbatee lubbuu isaa wareegee eenyummaa Oromummaa baraaruudhaaf lola guddaa gaggeessaatii jira. Diina eenyummaa Oromummaa mancaasuudhaaf bobba'e irratti illee tarkaanfii gurguddaatii fudhachaa jira. Hanga qaamaan booji'utti hanga hooggantoota isaanii irraa wareeguutti tarkaanfii gurguddaatii fudhachaa jira. Isa kana egaa uummanni Oromoo haala kamiin waraana kana bira dhaabbachuu danda'a? Inni jedhamu dhimma murteessaadha. Oromoo waraana isaaf dhimmachuutti qaba. Yeroo ammaa waraana isaaf dhimmachuu qofaa osoo hin taane Oromummaa baraaruu fi dachee Oromiyaa afaan diinaa irraa buusuudhaaf bakka jiruuti dammaquutu irra jiraata. Waraanni yeroo ammaa deemaa jiru eenyummaa Oromummaa mancaasuuf wanna ta'eefiyyuu uummanni Oromoo bakka jiru dhaamsa walii dabarsee qeerroon bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaatti dhaamsa walii dabarsee uummata Oromoo kallattii danda'amu maraanii uummata Oromoodhaaf dhaamsa dabarsee karaa cufuudhaan waraana isaarraa waraana diinaa godhachuutu irra jiraata. Kana qofaa osoo hin ta'e tarkaanfii barbaachisaa ta'ellee hanga magaalaa keessatti boombii sadii diina darbachuutti qeerroon bilisummaa Oromoo tarkaanfiitti seenuutu irra jiraata. Oromummaa baraaruudhaaf wanna jedhuu qaba. Uummanni Oromoo bakka iyyuu yeroon kun yeroo itti taa'anii kan bilisummaa Oromoo qofaa dhaggeeffatan osoo hin taane yeroon kun yeroo uummanni Oromoo waraana isaa wajjin ka'ee diina waraanu, yeroo uummanni Oromoo waraana isaa wajjin ka'ee diina fincilu, yeroo uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waliin ka'ee diina lolu ta'uutu irra jiraataan jedha uummata Oromoodhaani. Ulfaadhu gara maayitti qabxii tokko kaafnee xumurra gabaabsitee yaada keenyaa qoodda. Innis maali? Kanaan dura yeroo garaagaraatti maqaa hayyootaan xiinxaltoota siyaasaan miidiyaaleedhaanis hawaasa Oromoo burjaajessanii galma qabsoo bilisummaa Oromoo hawaasa wallaalchisuudhaan yeroo itti Oromoon bilisoomeeraa faashiniin qawweellee darbeera jedhamaa turetu jira. Irraa gorriif dogoggorra akkasii deebi'ee akka hin dhufneef galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Wooboon maaliif aarsaa lubbuuf qaamaa baasaa jira? Isin miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoodha.
Maaliif yookaan maal argamsiisuuf kan isin wareegama akkasii baasaa jirtan kanarratti yaada kee gabaabsinu qoodii gama koon asuma irratti xumuraa. Egaa isa kanarratti yeroo adda addaatti burjaajiin gurguddaa uumamaatii ture uummanni Oromoo osoo bilisummaa isaa hin gonfatin osoo walabummaa isaa hin gonfatin osoo mirga hin argatin haalli inni ittiin gabrummaa hamtuu jala taa'ee roorroo hamtuu jala taa'ee bilisoomteetta ittiin jedhamaa turetu jira. Haala ittiin walaboomteetta jedhamee uummanni keenya gonfamaa turetu jira. Isa kana uummanni Oromoo quba qabaa waggoota muraasa duraadha. Waggoota 2 hanga 3 itti wanna raawwatamaa turedha. Gosti kun dogoggorri tartiimoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti mudachaatii ture. Uummanni Oromoo osoo hin bilisoomin bilisoomteetta ittiin jedhamee burjaajiin tartiimoo uumamaatii ture. Isa kana uummanni Oromoo quba qaba jedheetiin amanaa. Yerootti waraanni barbaachisutti yerootti dhannoon uummata kana barbaachisutti haalli ittiin uummanni Oromoo hiikkachiifamaa turetu jira. Haalli ittiin qabsaa'onni bilisummaa Oromoo hiikkachiifamaa turantu jira. Egaa isa kana irraa uummanni Oromoo waa guddaa barateera jedheeni amanaa. Dogoggorri akkanaa akka lamuu qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hin uumamnee fi uummanni Oromoo wanna qabsaa'uu fi bakka itti qabsoo isaa xumuru beekutu irra jiraata. Qabsoon bilisummaa Oromoo har'allee hin xumuramne osoo ilmaan Oromoo gar-tokkoon Oromoon hin bilisoomne jedhanii daggala keessa jiranii qawwee baatanii Oromoon inni tokko bilisoomuu hin danda'u. Oromoon yoo bilisoome waliin bilisoomaa yoo gabroome walumaan kan inni gabroomu. Saniifiyyuu uummanni Oromoo wanni inni gochuu qabu galma qabsoo isaatii bareechee tolchee hubachuutu irra jiraata. Dhaamsa jiruun qaba uummata Oromoodhaan. Qabsoon bilisummaa Oromoo hin xumuramne Oromoon burjaajii tartiimoo kanaan dura mudate irratti waggoota 2 darban isa mudate keessatti namoonni beekutu irra hin jiraatu. Qabsoon bilisummaa Oromoo galma hin geenye Oromoon alaabaa mataa hin dhaabbanne Oromoon hin bilisoomne waraana bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo uummata kanaaf falmuu fedhanii wareegama kaffalaa jirantu ala jira. Kanaafiyyuu qabsoon isaa daran filiisuutu irra jiraata. Kaayyoo fi akeekni waraana bilisummaa Oromoodha. Kaayyoo fi akeekni bilisummaa Oromoo rasaasa dura dhaabbatee wareegama baasaa jiru kanaa tokko uummata Oromoo bilisa baasee walabummaa biyya Oromiyaa mirkaneessuufidha. Daangaa Oromiyaa diinni gamaaf gamasii waraanaa jiru kana sararee irra dhaabbatee uummata isaarraa waraana diinaa qolachuufidha. Uummata isaarraa roorroo tiksuufidha. Uummata isaa bilisa baasee nagaa fi tasgabbiin biyya isaa keessa akka inni jiraatuufidha. Ikoonoomikaalii uummanni Oromoo daameej ta'eera. Kun sababaa siyaasaafidha. Uummanni Oromoo lama isaa dhabeera. Garuu immoo amma eenyummaa Oromummaa isaa mulqamee uummanni Oromoo afaan isaa wallaalee abashummaadhaan liqimsamuutti deemaa jira. Eenyummaa Oromummaatu baduuf deemaa jira. Sababa ta'eef waraanni bilisummaa Oromoodha. Kanaafuu uummata Oromoo baraaruudhaaf qabsoofni isaati jira. Uummata isaa bilisa baasee biyya walabataati keessa jiraachuudhaaf wareegama baasaa jira. Du'aa jira. Diinallee ajjeesuutti jira. Sababa ta'eef uummanni Oromoo waraana isaa wareegama baasee bilisa isa baasuuf du'aa jiru kana waraana isaa isa jiraachuuf falma gaggeessaa jiru kana waliin ta'ee bilisummaa isaa walabummaa isaa abbaa biyyummaa isaa waraana bilisummaa Oromoo woboo waliin raakkachuutu irra jiraata. Dhaamsa jedhuun qaba uummata Oromoodhaani. Tole dhugaanumatti qabxii kaafne hundumaa irrattiyyuu yaada yeroo takkaan barbaachisaa addatti ammoo dhaamsa dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kan qoodde miseensi qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa guddoon si galatoomfadha. Fuulduras akkasumatti deebi'ee si odeeffadha. Kanarraa fayyaa ta'i. Ayyee galatoomaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaadhaa golee Oromiyaa qofa seentanii uummata Oromoo dubbisaa jirtu qabsoo bilisummaa Oromoo jajjabeessaatu jirtu jabaadhaan isiniin jedha. Kan maayisarratti san dhageessifne odeessaa fi marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa waliin tolfannee isiniif dhiyeessineedha. Akka waliigalaatti haala Oromoonni konyaa Salaalee keessa jiranii fi Oromoonni lixa Oromiyaa keessa jiran qoratuuf bakka lachuuttuu bilbilee odeessa Oromoota lamarraa argannee fi dhaamsa Oromoonni lameenuu karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa hawaasa Oromoo bal'aaf dhaaman isan dhageessisaa armaan kabaaneedha. Isan dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa isaniin jechaa hanga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti huumaan nama borii nu tolchinnaa.